Durasinan pe Bekakon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu Wantu deemti uffata kee kana jijjiirradhu kootu kursiin hojjedha kursii nyaatta. Wantu maana yeroo intalli sirboon kun haadha geechan kootu si waaman jira miti. Oye, bueno, fijo, la que inicia a con esta po. Yo le calme yo chura. Baka, nanti sama tidak kan dia ni baka warna udah warna nak kursi deh, ati mau rambo dah baka, rambo dia kan aku bel sih. Dan di kana kerja le ranger tu serimi tina nyete. Kenapa kerja? Malam gue sana. Ada tişörtü. Baka jauh. Lalu senjata dari situ posta. Ayo jauh. Tişörtü. Wantu si waamaa jiran Baka jauh. Lalu senjata dari situ posta. Tişörtü. Wantu Warni. kana maan warree waaqayyoon ela peeshin tansitu gara mana amantaatti akka deebisu taate si waamaa jira kootu. Ya Sharmi tu. Maal taate gaddita? Maaltu badee arramu? Sa'aatii barbaadde baata. Sa'aatii barbaadde galta maaltu sitti badee tan gadditu? Armego. Wanu sinja chuar baru. Tifama budana kodi. Bayi sigadi sisele. Ani yero saniti wana nati fakani af. Wanda bayi uji enzira. Ini yoto kodi lenga disi sentra. Garumo. Ani na finga ne kureyo. Armego. Tifama sigafada. Tifama budana. Ayyee boontuu koo anilleen kanan barbaadu kan akkaatii gara mana amantaatti deebitee uffata uffatu kanallee jijjiirrattee gara mana amantaatti deddeebituun kan ani barbaadu. Kanaafuu waaqayyoon cubbuu hin jibbu kan jibbu cubbamaadha. Kanaafuu gara mana waaqayyootti deddeebitu. Uy, dagongorta Ani lalseedha hin dawwala ammasitti uffata kee kanaaf kan uffadhuuti kootu gara mana amantaa deemna. Wantoota hojjette cubbuu hojjette kana hundumaa ni matta kanaaf gara mana amantaatti ni deebita. Sharmi. Deemii uffata kee jijjiirradhu kootu ani laliseedhaan bilbila. Halo Arme, Wayyaa lalisee akkamitti nagaa keetii? nagaa bulte? Galata waaqayyo akkamiin? Nagaa maali Arme? Ganama kanaan boontu nagaa miti? Wayyaa boontuun xiyyaara bakka waan gorsin hundumaa fudhattee gara mana amantaatti deebi'uudhaaf kaatee jirti. Kanaaf gara mana amantaa deemuu fi achitti wal agarra kootu. Indee dhuguma ittanii Arme? Ayyee baay'ee dhabnee jedhee jira. Waa Arme kun immoo waan nama gammachiisu ture baay'ee dasti miidha. Waaqayyo galannaa ga'u kaayee waaqayyo mana isaatti deeffatee jira. Kun immoo waan baay'ee nama gammachiisu. Dhufe akka bakka Arme turu. Ayyee bakka Arme dhufe. Agartee akkatti akkanatti qamisii uffattee wal fakkaannee dhugaa deemnu akka sirraa bareedu qoy naxalaa keessi as kakkalaa sirra akkatti sirraa bareedu kootu ni deemna amma. Armego. Bini kami sina katumpa. Ufana mana kami dambitin aflari. Sirriitti sirra bareeda boontuu koo durattuu yoo akkanatti uffattee mana amantaatti toluu deddeebitee daandii irra turte daandii sirrii miti irra sii galee gara mana amantaatti deddeebi'u gadi baay'ee sii gammade baay'ee sirraa bareeda intala kootu hin deemna. Ay Armego damchiratu. Ayyee laliseenis kinoo achi jirti lalisee biraa deemna. Lalisee akkam bulte Nagaa ittanii Arme?
Muitii irra jirta Bontu muitii. abe takame sirra bareedeera bontu kinu lakka sirra bareede darkino bontu waaqayyo mana isaatti deeffate bontu waaqayyo galannaa ga'u galanni isaa ni maladha wanti galanni isaa nu haala yeroo maarami galannaa ga'u galanni ishee bareedi masaa keessa deeffate bontu mila akka sirra bareedu meeffanni ijoollee kootu Amma gara abbaa keenya deemna abbaa keenya miika. Waaqayyo sinaa eegu, waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa eegu, waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa eegu, waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifama ijoollee baga nagaa Nooraa baga mana keessan kan taate obdiyoo ati baga nagaan dhuftan ijoollee koo. Egaa mana waaqayyoo deemuun waan qoosaa miti, waan qoosaa miti. Mana waaqayyoo qulqullichi Daawit faarfannaa isaa faaruu 121 lakkoofsa 1 irratti gara mana waaqayyoo deemna yeroo naan jedhan keessi koo baay'ee gammadee jedhe. Dhugaadha. Mana waaqayyoo yeroo deeman obdii isaatti yeroo deddeebi'an yeroo waaqayyootiin kadhatanii baay'ee namatti tola. Baay'ee nama qana'a. Dassi nama jedha. Ammallee ijoollee koo eebbifamaa. Amma baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Teenyee taasofna beenaa taa'umsa sanarra teenyee haasofna beenaa fuulduratti kottaa. Darba boontu beenu hojjette maal maddu abbaa kanaaf gara mana amantaatti deemta. Abbaan kana eebbisa. Waaqessaa eebbisuu murtaa'e. Dhala koo waaqessaa eebbifame. Abbaa koo. Maali mucaa koo atoo akka warra kaanii guyyaa sanbataan dhuftu sagantaa badaan hirmaattu badaa sin arguani as keessatti maaliif akkasitti badde eessa deemtee turte mucaa koo maaliif badde? Abbaa koo. Wanni naaf galee tokko jira daandii. Hiriyaa koo tokkotu na balleesse. Garuu immoo amma mana waaqayyooti deebi'een jira. Akkan gaaffii galuun barbaade as dhufe. Kanaaf abbaa koo nama baay'een gaddisiise armee koolleen tuffadhee akka ishiin wanna biraa gootulleen goosiseen jira. Akkasumallee hiriyoota koo jechuun abbaa. Kanaadhaaf osoo gaaffii galuun barbaade abbaa koo. Gaariidha mucaa koo. Waaqayyoo dafee akkasii barbaada. Dafee gaabbiitiin cabee barbaada. Ati kaleessa dheengadda balleessaa keessa turteetta. Kaleessa dheengadda harmee kee gaddisiisteetta. Waaqayyoon gaddisiisteetta. Hojii badaa keessatti argamteetta. Egaa akkuma raajichi Museen barreesse seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti dhiirri uffata dubaraa dubartiin immoo uffata dhiiraa uffate. Eenyuyyuu kan kana godhee argame immoo ittiin faradama ittiin murteeffama jedhamee akkuma barreeffame seera kanallee diigdee jirta. Ati haadha kee gaddisiisteetta, waaqayyoon gaddisiisteetta, ofii keellee bakka hin taanetti argamteetta. Amma garuu laphee cabeen gara waaqayyootti deebiteetta. Waaqayyo kana barbaada. Kanaafi amma sagalee waaqayyoo barannee guyyaa biraa dhuftee na biratti gaabbii galtaa. Waaqayyo immoo isaa gargaaru. Kanaafi guyyaa har'aa kana waan nuti barannu wangeela Luqaas boqonnaa 15 irraa seenaa jiru tokko barannaa jechuudha. Seenaa obboloota lamaanii fi abbaa tokko abbaa ijoollee lama qabu jechuudha. Waa'ee isaanii baranna. Namichi kun ijoollee lama qaba. Ijoolleen isaa kana baay'ee jaallata, qabeenya illeetiin qaba. Qabeenya isaa kana otoo ittiin jiru, otoo ijoollota isaa ittiin eebbifatee jiru, otoo ijoollota isaa ittiin guddifachaa jiru, hiriyoonni isaa ijoollota sana keessa tokko hiriyoonni isaa qabeenya abbaatii hirmaadhuuti bahii hanga yoomitti biyya kana keessa jiraattaa, biyya gammachuu qabu, biyya aannaniif dammaa kan ta'e, biyya yerooma cinqiin hin jirre deemtee jiraattan faana jedhaniitiin mana waaqayyo mana abbaa isaarraa isa baasanii fudhatanii deemanii. Manas abbaa isaarraa baasanii fudhatanii deemanii. Isaa booda wajjin mucaa kana wajjin
qarshii sana nyaatanii wajjin qabeenya abbaa isaanii inni hirratee bahe hunduma isaa harkatti fixaniitiin harka duwwaa hambisanii taabooda mucaa kana garagalaniitiin hin ilaalle. Har'as addunyaan keenya akkasidha lafa. Addunyaan keenyi yeroo nuti qabnu nu jaallatti, yeroo nuti qabnu nu faarsiti, yeroo nuti waa dhabnu garuu yeroo nuti addunyaa kanarraa boqannu, yeroo nuti addunyaa kanarraa godaannu garagaltee nu ilaalti. Garuu hanga xumuraatti kan nuyi keessa jiraannu mootummaa Waaqayyoo keessa waan ta'eef laphee keenyaan dursinee Waaqayyootiin barbaaddachuutu nurra jiraataa jechuudha. Kanaafi atis laphee keetii Waaqayyoo barbaaddachuu dhufteetta waan ta'eef kaleessa dheengaddaa jireenya kee kaleessa dheengaddaa keessa jiraachaa turte sana hundumaa dagattee gara Waaqayyootti deebitee qalbii jijjiirrattee isaatti dhiyaattee dhiigaaf foonsaa fudhattee mootummaa isaa sirra jira. Kanaaf jireenya kee kaleessaa garagaltee ilaaliini. Egaa ganama yeroo hundumaa isaa itti 12 irraa kaasee barumsa koorsii hojii gaarii kiristaanummaa kan jiru ijoollee kiyyaaf kennaa waan hin jiruufi atis kootu hojii gaarii fi amala kiristaanummaa kan jedhu kana baradhuuti atis gara hojii gaariitti kootu dhala kosiin jedha. Achumaan gaabbii keessan fudhattaa, gaabbii sin galtaa, jabaadhu. Homaa miti kanaa booda mana Waaqayyootti deebi'i. Hiriyoota kee warreen akka mucaa sanaa si balleessuuf yaadan, warreen akka mucaa sanaa si karaa saaraa si kaachisuuf yaadanii isaanii hin hordofini. Kanaa booda gara mana Waaqayyootti deebi'i. Mucaan sunis erga qabeenya abbaa isaa sana hundumaa fixee erga akka duwwaa hafee gara mana abbaa isaatti deebi'e. Gara mana abbaa isaatti gasaggasse. Abbaa isaatti bo'e. Abbaan isaas korma qalee gammachuu guddaa jedhee biyyatti labsee namni akka dhaqee irratti hirmaatu gammachuu kana godheetiin ilma isaa kana ni simate. Egaa ilaali Waaqayyos gaafa nuti bannu callisee nu laalu, gaafa nuti bannu sababa nuti itti deebinu barbaada. Erga bannees immoo sababa nuti itti deebinu barbaade erga nu deeffate gammachuudhaan nu simata. Kaleessa dheengadda cubbuu kam keessa yoo turre mana Waaqayyoo ture deebinu Waaqayyo ijaa fuutiin nu laala. Waaqayyo cubbuu keenya nutti lakkaa'u. Kanas immoo kan nuti argannu gaabbiitiinidha. Laphee cabeetii Waaqayyootti boonyeedha. Kanaaf jabaadhu dhala koo homaa miti. Kana isiniin jedha. Isinillee jireenya obboleettii keenya kanarra waa baay'ee akka barattanii abdiin qabaa. Jajjabeessaa harmeen ishiillee akkasumallee obboleettiin ishiillee ishee duukaa jajjabeessaa gara mana Waaqayyootti deddeebisaa obboleettii keessan. Kanaa booda akka kaleessa dheengaddaa dhiistaniin dhufinaa isiniin jedha. Jabaadhaa ijoollee koo, jabaadhaa. Yeroo hundumaa mana Waaqayyootti deddeebi'aa. Ayyaa abbaa koo galatoomaa eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ani isin eebbisuu hin danda'u. Nuuf jiraadhaa umurii dheeraadhaa. Ameen. Waaqayyo hundumaa keessan haa eebbisu, eebbifamaa. Isinillee biyya nagaa oolaa, jabaadhaa. Harmeen mucaa kanaa yaada qabdi yoo ta'e yaada ishii gabaabinaan ibsatti. Mucaan ishii akka kanaatti deebiteetti gara mana Waaqayyootti. Harmee maal isinitti dhaga'ame? Eebbisuu hin dandeenyu. Intalli yommuu gargaras gara mana amantaa koorsii akka fudhattu taasisa. Eebbifamaa abbaa keenya. Jabaadha. Nagaan oolaa ijoollee koo, nagaan oolaa. Jabaadhaa gara mana Waaqayyootti deddeebi'aa. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo baradhaa. Nagaan oolaa jedha. Waaqayyo sin haa eegu. Tolee, obboloota keenya sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu. Mootummaa isaatti Waaqayyo sana yaadatu. Tolee. Gaadha. Xumurreessa. Maalirraa kutuu danfani? Galataan galtuu fi waaqa gootii bultoosaa tolfamee kan
Durasi nan dhufe beekakkoon qabdu yoon dadhabee kufe si qofa laa garuu